يا أمة ورمو يديمة ويا كاميرا ربي يدانا هما يديمة ويا كازوبا وقا قودو قاي يديمة ويا كانا بالينقبو نمنا دبتو لينقبو عبد الكريم اجتولا دمبوبا ربي جدينا الرهيك يعني ربو ما جدينا الرهيك اواتك مربادو نوم الرهيك لبون جرادا وسومنا هيدا كيسا وسو الفاميلي نيته سجون دندن لبو دندي باسي قلجي عبد الكريم بيت بريدي بجا بريدي بدربان مناهراتي سيرقا لبو دندي براري قلجي أجيك mana yaalaati dhalee achii bahee meesuni na haftuu farra san jenne achiilee ga'ee waan argan na haftuu osoo si ergu lubbuu dandee baraaree. Ana waan na dhibee tokko keessa shamarran dhalaa tokko miidhama guddaa akkanaa miidhuun maaliif barbaachise? Ashama harka fuune akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii mee laayikii gochaa koottaa ol seenaa irraa waan barattan qabdu waan ta'eef akkasuma warroonni maamila naaf hin taanellee asumaan mana kootti maamila ta'uu hin dagatinaa. Laayikii sheerii godhaan siniin jedha. Yaa hordoftoota chaanaalii koo viidiyoo kanarratti waan na gaddisiise tokko baay'ee tureeyyuu viidiyichi nan kuteechaadha irraa seerri yuutuubii naaf hin iyyamu. Waan na dhibe keessa waan na dhibe intala shamarran takka jechaadha. Gaafa ishiin bifa qabdu gaafa ishiin baqa otoo si bira hin dhufin gaafa jaalalaaf itti siqtu waa baay'ee jetteeni gara ishiitti siqxee wajjiniin simmeetii kee hundumayyuu itti dhangalaafattee wajjiniin iddoo ciisicha kee gangalattee fedhii kee hundumaa guuttatte. Gaafa fedhii kee sana guuttattu akka kuni duuba jiru hin beektanii akka dhalli dhufu hin beektuu. Siif dubarri maalidha yaa warra dhiiraa na dhageeffadhaa. Siif shamarran maalidha haadha akka taate hin beektuu. Eenyu keessaa akka gadi baate maaliif dagatta? Lammaffaa obboleetti siif ta'uu dandeessi bara. Haadha manaa gaariillee ishii sii ta'a. Ishiin fedhii kee sii guuttee gaariitti si gammachiifte iddoo siree keetti si gammachiifte sun tuni shamarran tanate. Arra maaliifiin gocha sukkanneessaa intala dhalaa kana gubbaarratti raawwatta? Dhiirri immoo hunda miti. Micaa'oon tuni amma eessaa seentu dhala tokko qabdu farqa garaatti baatti mee eessaa seentu micaa'oon tun? Waggaa Suuda Arabiyaa keessatti akkasittiin si wajjin rakkatte ati mana hidhaa keessatti dararamnaan ulfa ishii guutuu qabattee waarrattee mana harabaa keessa dalagdee birrii si ergiteetu gara biyyaa si gashite. Gaafa biyya galtu maaliif bilbila irraa cufta? Maal si baddalte? Maal si baddallaan? Dhugaa waaqa jiraata shamarran keenya. Yeroo baay'ee miidiyaa hordofaa gorsa shamarranii fudhadhaa. Micaa'oo kanatti ani hin faradu. Maal taanan akkasittiin dhalaa kana akkanattiin miidhu? Micaa'oon tun amma eessaa seentu? Abbaan qabdu haadhaan qabdu. Yeroo biyyaa baatan ijoolleen keenya shamarranii nan heerumaadhaan biyya harabaan dhufneebe nan hojjetadhee jijjiiramaadhaan dhuftani. Kaayyoo keessan dagattan waan manaa baataniif irraanfattan. Arra shamarran biyya harabaa jettanii jedhanii namoonni maqaa nu nyaatu maqaan nu badaa jira. Kana maalaa goonu? Micaa'oon tun ammoo gamtee ofan ajjeesetti. Ilmoo tokko garaa qabdi. Ilmoo tokko harkaatti baatti. Micaa'oon kan durbaa kanuma suurarratti argitan kana jechaadha. Micaa'oon jabduudhayyuu kan durbaa. Maal jedheeti ilmoo isaa gata? Gaafa wajjiniin gadi ciisee of gammachiisu sana akka dhalli dhuftu hin beeku. Akka dhalli argamtu hin beeku. Maal ta'iidhaaf gata? Maal ta'iidhaaf ilmoon gatamti? Ilmoo wajjiniin gatamti. Micaa'oon kun eessatti isaa argatte? Yaa ijoollee keenya yoo jaallattani nama naannoo keessanii jaalladhaa. Nama naannoo keessanii wajjiniin gaa'ela dhaabbadhaa. Kun amma ilmaan zina qeessisin hin beeku, sheekisin hin beeku. Sin ofumaa feesbuukii wal bira dhuftanii ijaazaa wal bira dhuftanii achumaa walitti haftu. Kuni dhalate arra fuula shaffanattee jirta eenyummaa kee hin beeknu. Fuulli kee shaffanamaadha. Haadhaan qabu abbaan qabottee boossi micaa'oon kun hirqiteetoo garam haadhattu mee? Mee eessa haadhattu mee faradaasi murteessaa? Eessa seenti micaa'oon kun dhala kana wajjin eessa seenti? Ishii garaatti baattoo, ishii harkatti baattoo eessaa dhaqu ishii?
yookaan daftee dursitee dhala kee sana kaargoo ergachuu qabda. Ijoolleen baay'een kaargoo ergatu. Dhugaa ijoolleen na dubbisan tokko hin jiru kaargoo ergatan. Mucaa wayii kaargoo ergatte dhala ishee jechaadha. Eenyutti ergatte? Haadha ishiitti ergatte. Haadha ishii guddisaaf. Ishiin amma hojjetatteet dhala ishii sana guddifachaa jirti. Irraa waa of goote dhala kee kana arabatu gadarii godhatee bara ishii hunda ergata. Abbaa kiyyattee beettee hin galtu. Haadha kiyya jettu haati kiyyoo atirraa duute. Dhaga'i. Of eeggannoo godhaa. Gaafa dhiira tokko wajjin jiraattan of eeggannoo godhaa. Ofiin eegdan yoo ta'eef immoo kunoo akkana ta'a. Dhala keessanitti boru maal yaaddu? Ani warra dhiiraa kan akkan taazzabe hunda miti. Warra keessattuu cim jedheetuma biyyaa ba'e akkuma argetti biyyaa ba'e kan akkuma arge shamarran keenya godhu kan itti gaafatamta. Rabbiin sodaattani sin qaba rabbiin sin qaba. Gaafa itti dhuftan gaafa ishiin bifa qabdu gaafa ishiin bareedu gaafa janajjanuudhaaf gara ishii dhuftu sana akkatti barte beektaa? Bareedduu hojjettee waa meeqa jettee kakatteet waa meeqa kakattee waarratteet ishiitti dhuftee bar. Tolaan si wajjin gadi hin ciifneen talli dhalaa tokko jechaadha. Toltee miti akkanumatti miti bar. Waan baay'eedhaan kakatteeti. Kakuusuuf si qaba guyyaa waaqayyo. Inafummoo. Maal akkana gochuun maali dhalaa akkana gochuun? Hojjettee ulfa guutuu otoo taatee jirtu mana hidhaa keessaa isa baafte amma gara biyyaa galee bilbila isaa cufate eessatti beektee eessatti argatti ka? Inni Jimma ta'e Wallagga jaallata. Inni Wallagga ta'e Jimma jaallata. Ani Oromummaa keessanii wal jibbaa isiniin hin jenne. Eenyummaa keessa walii keessan hin beektani. Nama ollaa keessanii nama biyya keetii jaalladhu. Gaafa deesse gaafa rakkoon tokko sirra ga'e fuutee galtee warra isaatti illee kennita. Kun amma garamitti argamti kaa ijoollee garam seenti micoon tun. Haadha koo abbaa koo itti abbaa faadha hin qabdu abbaa faati irraa du'aniiru. Mi'eessa seenti micoon tun. Arra isatti hirkatte inni immoo akkanatti miidhee ijoollee wajjiniin. Maaltu isinitti dhaga'ama otoo isin ta'e? Yaa ilmaas safuu hin beekne. Maaloo yaa Oromoo maa maqaanu nyaattu? Maa maqaanu fixxu dhugaa waaqayyoo? Maalumaan maqaanu fixxu ijoolleen dhiiras ijoolleen dubaraas? Kaayyoo baataniif wallaaltanii kaayyoo keessan hundumaa dagattanii akkuma argitanitti foon keessan kana adabachuu dadhabdanii. Arra kunuu eessaa seentu micoon tun? Eenyu gargaara ka? Adaraa lubbuu ishee oolchaa. Dhugaa waaqayyo lubbuu ishee oolchaa. Ittiin faradina. Kan keessan koomentiidhaan jala deemtanii itti faraddu nan beeka. Micoon tun gaaf sana qalbii godhe wanti godhamu hin jiru waan ta'eef dogoggorteetti. As deemuu hin danda'u. Irraa baradhaa. Dhaloonni baay'een irraa baradhaa. Irraa baradhaa sin fayyada siniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagalee isinitti baay'isuun barbaadu. Laayik sheer gochuun dagatina. Maamila koo ta'a yeroo gaarii naaf qabaadha.